እሺ Francoye. ለምን አደባታርጉ እነዚህ ግን ስማ ምን እያረክ ነው ሀጂ ምን እያረክ ነው አደባሪ አብሽር 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 صبر صبر Safi hoggana olana adda bilisummaa Oromoo kan turan Dr. Taaddasee Ebbaa dhukkubsatanii as United States keessatti erga yaalamaa turanii booda kaleessa du'aan boqochuu isaanii adda bilisummaa Oromoo fi waldaan hawaasa Oromoo Washington DC fi naannoo ishee ibsa baasaniin beeksisanii jiru. Ibsi adda bilisummaa Oromoo irraa ba'ee akka jedhutti adeemsa dheeraa qabsoo bilisummaa saba Oromoo abaa'oodhaan geggeeffamu keessatti dirqamaa fi itti gaafatama sadarkaa adda addaatti itti kennamaa ture nama bahaa turanidha. Dr. Taaddasee Ebbaa hayyuu saayinsii fi barreessaa ta'uun illee nama beekaa qooda guddaa gumaachaa turanidha. Hordoftoota keenya seenaa Dr. Taaddasee Ebbaa sagantaa keenya fuulduraa keessatti bal'inaan itti deebina. Sababa du'iinsa qondaala waraanaa duraanii Major General Gabramadin Fiqaaduu ilaalchisee gabaasa haakimoota eeggachaa akka jiru mootummaan Itoophiyaa ibsuun isaa gabaasameera. Dhimma kana irratti gabaasaan VOA Iskindir Fireew kan haasofsiise deetaan ministeera Fiqaaduu Sagga akka jedhanitti sadaasa 2020 kaasee mana hidhaa keessa kan jiran General Gabramadin dhukkubsachuu isaanii akka odeeffannoo hin qabne himaniiru. Major General Gabramadin Fiqaaduu yemmuu Maqalee keessatti waraanni TPLF waraana federaalaa irratti tarkaanfii fudhate akka walqunnamtiin raadiyoo waraanaa addaan citu taasisaniiru jechuudhaan himatamanii mana hidhaa keessa jiraachuun isaanii ni beekama. Gaazexeessonni Oromiyaa News Network lama Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amaanuu gocha farra mootummaatiin himatamanii guyyaa har'aa mana murtii
olaanaa Oromiyaatti dhiyaataniiru. Oolmaa mana murtii isaanii har'aa abukaatoon isaanii obbo Guddannee Fiqaaduu bilbilaan Finfinnee irraa gaafatamanii akkana jechuudhaan ibsaniiru. Gaazexeessota kana dabalatee namoota 17 isaan kun kan isaan ittiin himataman mannaa yaalii mootummaa jijjiiruu kan jirudha. Kanaan dura mana murtiitti dhiyaatanii mannaan seera yakkaa bara 1996 keewwata 258 walitti hidheeti abbaan alangaa kan himate. Nutis kanarratti mormii sadarkaa duraa dhiyeessinee jirra. Mormii sadarkaa duraa dhiyeessinee irratti immoo guyyaa irraatti kan beellamamee jiru deebii akka kennuufidha abbaan alangaa ture. Abbaan alangaa isaarra deebii isaa qabatee dhiyaata. Mormii sadarkaa duraa irratti nuti dhiyeessin irratti deebii isaa dhiyeeffatee dhufe deebii isaa nukatti tureera. Kanaaf booda manni murtii mormii sadarkaa duraa nuti kanaan dura kaafnee fi deebii abbaan alangaa irra dhiyeessee iddoo tokkotti qoratee jala murtii kennuudhaaf gaafa 4/9/2014 akka lakkoofsa biyya kanaatti kennee jira. Gaazexeessota lamman hidhaa jiran Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amaanuu ilaalchisuun gareen idilee addunyaa mirga gaazexeessotaatiif falmu CPJ'n ibsa kaleessa baaseen mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota lamman akka hatattamaan gadhiisu himannaalee irratti dhiyeesse mara akka irraa kaasuu fi miseensota pireesii irratti xiyyeeffachuu akka dhaabu gaafatee jira. Addunyaa irratti dhaabbanni mirga pireesiitiif falmu gabaastota aldaangaa yookaan riippoortar San Frontiers yookaan riippoortar Without Borders guyyaa walabummaa pireesii addunyaa ilaalchisuudhaan ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoottan mirgi walabummaa pireesii rakkisaa ta'e keessa jiraachuu ishee beeksiseera. Dhaabbatichi gabaasa isaa bara 2022 keessatti biyyoottan walabummaa pireesii hedduu gaarii hin taane qaban 28 keessaa Raashaan tokkoffaa irratti kan argamtu yommuu ta'u, Afgaanistaan, Hoong Koongii fi Maayinmaar tarreeffamaniiru. Itoophiyaanis isaan keessaa tokko akka taate eeramteetti. Itoophiyaa ilaalchisee akka gabaasni riippoortar Without Borders jedhetti walwaraansa Tigraay keessatti jalqabameen walqabatee ugguriin odeeffannoo fi sochii gaazexeessotaa irratti taasifame sadarkaa biyyattiin kanaan dura irra turte irraa gadi buusuu danda'eera. Itoophiyaan Afrikaa keessaa walabummaa pireesii dhabuudhaan sadarkaa 3ffaa irratti argamti. Addunyaa irraa sadarkaa 24ffaa irra kan jirtu biyyi Afrikaa Naamibiyaan Afrikaa keessaa sadarkaa 1ffaa irratti akka fakkii gaariitti kan fudhatamtedha. Faallaa Naamibiyaatiin immoo Eertiraan biyya mirgi gabaastotaa fi miidiyaa keessatti hin kabajamne ta'uu ishee gabaasni kun ibseera. Hordoftoota keenya dhimma guyyaa pireesii addunyaa irratti oduu booddee gabaasa bal'aa qabna. Yeroo ammaa lammiileen Somaaliyaa miliyoonii 6 ta'an hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamanii namoonni 800,000 immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uudhaan mooraa naannoo magaalaa Moqaadishoo jiru keessa qubatanii jiraachuu isaanii sagantaan midhaan nyaataa addunyaa WFP'n himuunsaa gabaasameera. Akka dhaabbileen gargaarsaa jiranitti namoota rakkina keessa jiran kana qaqqabuudhaaf teknooloojiin bilbila harkaatiin maallaqa dabarsuu gargaarsa guddaa gochaa jira. Bakka deeggarsi dhaabbilee gargaarsaa qaqqabuu hin dandeenye kutaa Shabalee irraa ijoollee ishee 6 wajjin karaa dheeraa deemuudhaan mooraa buqqaa'otaa keessa seenuusee kan ibsite namni Hasiyaa Muktaar Hasan jedhamtu akka bilbila harkaatiin maallaqa namaaf dabarsuun ishee fayyade dubbatteetti. Waxaan kusoo barkaanay awaaro xoog leh biyo la'aan dhibaato kuleel ayaa jiro A severe drought, water crisis, extreme heat, and lack of food forced us. Hongee hamaa, rakkoo bishaanii, ho'a hamaaf hanqina nyaataatu mana keenya dhiisnee akka baqan nu dirqe. Maallaqa gama bilbila moobaayilaan nuuf ergamuun nuuf himametu akka as dhufnu nu taasise. Fedhii keenya guutuuf xiqqoo ture, obboloota koo hedduu dararamnee jirra. Qindeessitoonni deeggarsa dhaaba gargaarsa baqattootaa Noorweey namoota 65,000 ol ta'anuu fi karaa bilbila harkaatiin maallaqa erguudhaan buqqaatota gargaaruu isaa ibsaniiru. Dhaabbanni dhuunfaa Harmuur Teleekoom jedhamu dhaabbilee gargaarsaa wajjin hojjechuudhaan akka rakkina buqqaatotaatii fi baqattootaa furaa jiru itti gaafatamaan dhaabichaa Abdurrazaaq Saalaad Ahmad dubbachuu isaanii Muhammad Sheek Nuur Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf gabaaseera. Mootummaan loltootaa yeroo ammaa biyya Maalii bulchaa jiru waliigaltee ittisaa biyya Firaansii wajjiniin qabu addaan kutuu isaa ibsee jira. Dubbi
himaan mootummichaa Koloneel Abdullaahi Ma'iigaa ibsa guyyaa kaleessaa kennan. Mootummaan isaanii waliigaltee mootummaa Firaansii wajjiniin adoolessa 16 bara 2014 taasise haquu isaa himuun isaanii gabaasameera. Akka dubbiimichi dabalanii jedhanitti Firaans ji'a guraandhalaa keessa waraana ishee Maalii keessaa baasuudhaaf murteessitus ammayyuu humnoonni Faransaay daangaa qilleensa Maalii keessa seenuudhaan akka birmadummaa biyyattii dhiibaa jiran dubbataniiru. Ibsa mootummaan Maalii baase kana irratti amma gabaasni kun qindaa'etti Firaans irraa deebiin kenname hin jiru. Mootummaan loltoota Maalii erga ji'a hagayyaa bara 2020 humnaan aangoo qabate kaasee walitti dhufeenyi Firaansiif Maalii muddama keessa galuun isaa waan gabaasamaa turedha. Kun sagalee Ameerikaati. Hoogganaan waldaa kiristaanaa kaatolikii Poop Firaansis pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin wal arguudhaaf gaaffii dhiyeessanis akka deebii argachuu hin dandeenye dubbachuun isaanii gabaasameera. Poop Firaansis erga Raashaan Yuukireeniin wareerte torban 3 booda karaa dippiloomaatota Vaatikaaniin pirezidaantii Raashaa waliin akkaataa wal waraansa dhaabuu irratti haasa'uudhaaf gaafatanus amma ammaatti deebii akka hin arganne barruulee biyya Itaaliyaatti maxxanfamu Kuriyer Deltaa Seeraa jedhamu wajjiniin gaaffiif deebii taasisan keessatti ibsaniiru. Poop Firaansis gaaffiif deebii kana keessatti Vilaadimiir Puutiin caamsaa 9 bara 2022 waraana xumuruudhaaf akka karoorfatan muummee ministeera biyya Hangaarii Viktor Orbaa irraa dhaga'uu isaanii akka ibsan gabaasameera. Caamsaa 9 bara 1945 guyyaa Raashaan humnoota Naazii irratti injifannoo dhumaa galmeessite ta'uun isaa ni beekama. Yemmuu Raashaan Yuukireen irratti waraana jalqabde Poop Firaansis embaasii mootummaa Raashaa isa magaalaa Room keessatti argamu daawwachuun isaanii ni yaadatama. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan walabummaa pireesii har'a addunyaa irratti kabajamaa yeroo jiru kanatti gaazexeessaa biyyarraa dhiyeesse as Ameerikaa keessa jiru dubbisnee jirra. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ waliin waahilli keenya Simmanyi Qoyyee gaaffiif deebii geggeessiteen jalqabnaa jaallanneetu dhiyeessa. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa gaazexeessota hidhuun sadarkaa 3ffaarra akka jirtu. Kunis labsiin yeroo hatattamaa ega labsamee booda lakkoofsi gaazexeessota hidhamanii dabalaa deemuusaa gareen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJf qindeessituu sagantaa Afrikaa akka ta'an Anjalaa Kuntal ibsanii jiru. Erga labsiin kun kaafamee booda garuu gaazexeessonni hiikaman jiru jedhanii. Right now we are very concerned about the fact that there are 2 journalists from the Oromia News Network. Dhimma akkaan nu yaaddessee jiru gaazexeessota 2 kanneen Oromiyaa News Network yookaan ONN hojjetan hidhamanii himannaa jabaan irratti dhiyaate tarii adaba du'aa irratti mursiisuu danda'u sanaati. Kun akkaan nu yaaddesseera jedhan. CPJ'n himannaan irratti dhiyaate ka'ee gadhiifamuu isaanii arguu barbaada jedhaniiru. Gaazexeessonni hiikamanis hangi tokko himannaan irratti dhiyaate guutummaatti kan irraa hin kaafamne waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa himannaa irratti dhiyaatan akka kaasuuf gaafannaa jedhan. Gaazexeessummaan akka yakkaatti ilaalamee hojii gaazexeessummaa gaggeessaniif hidhamuun himannaan irratti dhiyaachuun qabu. Miidiyaa fi gaazexeessonni odeeffannoo sirrii hin taaneef qabatamaa hin taane facaasanii fi akkasumas naamusa hin qabne ta'uun hundaaf karaa bana jedhanii. It does not help when you have censorship and when you only have one narrative which is coming. Saansurii gochuu fi madda oduu gam tokkorraa duwwaa waan dhufu gargaaramuun waan gargaaru hin qabu. Yeroo kun ta'u immoo mootummaan deebiin gama isaatii akka dhaga'amuu fi beekamu gochuu yaalaa jedhaniiru. Gaazexeessota Eertiraa keessaa kan ilaaleen 16 hidhaa keessa jiru. Hangi tokko
ajjeefamuu malu mirkanii garuu hin qabnu seeraan ala hidhamanii seera durattis hin dhiyaatin jiru jedhan. Itoophiyaa keessatti kan hidhaman yoo takka TPLF yoo takka Amaara fakkaate qabsooftu. Hidhaman 15 ta'uu fi kaan hiikamanii amma gaazexeessota lamatu hidhaa keessa jiraa jechuudhaan Anjalaa Kiyuntal CPJ'tti qindeessituun sagantaa Afrikaa ibsa kennan xumura. Mm-hmm.